Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota Abduu Ensifan barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Waan har'aa kana keessatti dhimma funuunaa wal qabate waliin ilaalla. Haala kamiin funuuna dhaabuu dandeenya? Namoonni tokko tokko funuuna yeroo baay'ee irra deddeebi'ee namoonni funuunni rakkisuun ni jira. Funuuna funyaanii kana yookaan immoo dhiiga funyaan keessaa dhufu kana haala kamiin dhaabuu dandeenya? Manatti ofii keenya karaa nuti ittiin funuuna dhaabuu dandeenyu karaa salphaa isteepii xiqqoodhaan funuuna sana ofirraa dhaabuu dandeenya. Garuu funuuna sana dhaabuudhaaf sabrii inni barbaadu jira. Maaliif daqiiqaa xiqqoo obsa qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Funuunni irra deddeebi'ee isinitti dhufa taanaan jechuudha. Karaan amma isinitti himu kanaan isin dide taanaan garuu dirqama dooktara bira deemtanii ilaalamuu qabdu jechuudha. Funuunni karaa adda addaatiin isinitti heddummachuun isaa ni mala. Isteepii yookaan immoo karaa funuunni ittiin namaan dhufuu danda'u yookaan namatti dhufuu danda'u haala kamiin akka irraa of eeggachuu dandeessan wantoota akkamiitu funuuna fiduu danda'u isa jedhu barumsa ittaanutti isinii qabadhee dhufa. Amma garuu funuuna kana erga funyaan keenya dhiiguu jalqabee haala kamiin ofirraa dhaabuu dandeenya? Namoonni baay'een sooftii uumamaa adda addaatiin osuma xaraganii didee itti heddummaata. Garuu karaan ittiin funuuna isin ofirraa dhaabuu qabdan isteepii isin hordofuu qabdantu jira. Funuuna kana ofirraa dhaabuudhaaf funuuna funyaan keessaan isin dhufuu yookaan immoo dhiiga funyaanii kana karaan isin ittiin ofirraa dhaabuu dandeessan karaa salphaa takka jira. Karaan salphaan sunis egaa jalqaba yeroo funuunni kun isinitti dhufu funyaan keessan quba lammaniin sirriitti qabuu danda'uu qabdu ofirra taahuudhaan teessanii dugdaan gadi jechuudha yookaan immoo mataa keessan ol qabuudhaan funyaan keessan sirriitti quba lammaniin qabuu qabdu. Namoonni baay'ee yeroo funyaan kun qabame dhiigni sun keessa deebi'aa yaada jedhu qabu. Yaadni sun garuu yaada dogoggoraati. Maaliif funyaan sun yeroo qabame funyaan keessaa dhufa waan ta'eef dhiigni sun dhiiga sana ni dhaabaa jechuudha. Garuu gadi jechuu hin qabdan dirqama ol jechuu qabdu jechuudha yookaan immoo mataa keessan duubatti ol qabuu qabdu. Waan akka waraqaa waan adda addaa itti cuqqaaluu osoo hin taane mataa keessan gara duubaatti qabuudha yookaan immoo dugdaan erga teessanii booda mataa keessan ol qabdanii akka funuunni sun lafatti hin dhangalaane funyaan keessan quba lammaniin sirriitti qabuu qabdu jechuudha. Kana jechuun erga teessumarra teessanii booda mataa keessan sirriitti gubbaatti ol qabuu qabdu jechuudha. Funyaan keessan gubbaatti ol qabdanii haala kanaan funyaan keessan immoo quba lamaan sirriitti qabuu qabdu jechuudha. Osoo waatti cuqqaaltaniis rakkina hin qabu garuu immoo funyaan keessan sana ol qabuu qabdu mataa keessan ol qabuu qabdu jechuudha. Haala kanaan yoo feetan waatti cuqqaaltanii quba lamaan sirriitti haala kanaan qabuu qabdu. Kan isin qabdanii taahuu qabdan garuu daqiiqaa 10 haga 15 sabrii san qabaachuu qabdu dirqama. Daqiiqaa 10 haga 15 akkasitti qabdanii taahuu qabdu. Gadi jechuu hin qabdanuu jechuudha. Haala jalqabarra jiru kanatti gadi jechuu hin qabdanuu funyaan keessan qabdanii gubbaatti ol qabuu qabdu mataa keessan teessuma sirriirra teessanii. Haala kanaan qabdanii isinirraa haga ni dhaabatutti daqiiqaa 10 haga 15tti sirriitti eeguu qabdu. Dhibbaaf dhibbatti ni dhaabata. Yoo kanaan dhaabachuu dide garuu dirqama mana yaalaa deemtanii ilaalamuu qabdu isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Turtii gaarii.